Keessa jirtan keessatti biyya si waliin taggaa jirtan keessatti tuulama shawaa keessatti jechuudha. Lafa tuulamaa irratti Finfinnee keessatti koobiraa oofaa. Akka barbaadde jiraata. Utuu si wal nyaattanu faannoon galee uummata keenya gaallaa jedhaa ciibsee qalee jennaan calliftanii nuratti ilaaltanii waan nu callimnee seenyee sin ilaallu sitti fakkaataa jira. Nagubaan qeensi jirri galtee uummata keenya qortu naguba. Basma amulli jettee maqaa basma amitiin ijoollee uummata qalteet as baatee dhuftee aangoo qabatta. Aangoo qabattee booda seenaa irratti siif galma. Seenaa laay taariik laay isaaf laal. Basma am jettee jechuudha. Kun Oromoo qofaaf otoo hin taane sabaaf sablammii biyya sanaatiif iyyuu barumsa ta'a. Nama kanatu dhufee aangoo qabatee si bulchuudhaaf deema waan ta'eef kan uummata keenya Rabbiin hin dubbata. Kan kee garuu ani hin beeku waan ta'eef. Keessa jirtan keessatti biyya si waliin taggaa jirtan keessatti tuulama shawaa keessatti jechuudha. Lafa tuulamaa irratti Finfinnee keessatti koobiraa oofaa. Akka barbaadde jiraata. Utuu si wal nyaattanu faannoon galee uummata keenya gaallaa jedhaa ciibsee qalee jennaan calliftanii nuratti ilaaltanii waan nu callimnee seenyee sin ilaallu sitti fakkaataa jira. Nagubaan qeensi jirri galtee uummata keenya qortu naguba. Waa bira jettaati qeensi jirri uummata keenya irraa qortu nagubaan. Qeensa nagaa yoo siifan qoranaan jette nagubaan qeensa sin jedharam. Hin barbaannu qeensi keenya qoramuu hin barbaannu uummata kanaan. Dhiisaa lakkisaa. Madaa qabna uummata kanarraa lakkisaa. Lakkisaa nurraa dhorgaa. Lama taati nurraa dhorgaa. Akkamitti isinii wal nyaataa jiru achi keessatti faannoon galee uummata ciibsee qala. Eessa jirtu yoomiif ree? Nukoodoo jibbineetu kan nu qeerroo guyyaatti kumaatamaan Bishooftuu keessatti wareegama kennine maaliif dagattan? Isin caala beennaa kaleessa maal ta'aa turtan isin? Ijoollee keenya jedhee yummannaa afaan qabate isinirraa. Naannoo biraatti gadi fageessee deeme isa buqqee dhumu miti jenneeti afaan qabanne. Zim sinitti dubbanne hiriira baannee beennaa yoo wal mormines keessumatti malee wal gorfanne malee maal nagaanuu kennu akkamitti dadhabdan garan? Nagaanuu kennuu maa dadhabdan asaraa? Kanaaf uummata keessaa baatii akka barbaaddan wal godhaasin. Garuu biyya isin keessatti wal nyaataa jirtanu keessatti faannoon diinni uummata Islaamaatii diinni uummata Oromoo ifaan ifatti diinni sabaaf sablammootaa ganaa Amaariffaan hin dubbadhaan. Abbaa fedhen sodaadhuan. Nan beeka jagnummaan hin taane lubbuu nama kafalchiisa. Rakkoon qabu. Garuu jagnoomeetu hin taane yookiin onnee baaseetu hin taane ilmoo kooti jiraachuu akkan qabu tun beeku wanni kun na callisiisuu dide. Akkamitti bakkeedhaa dhufe keessani yoon gidduu keessanitti dhufe rakkoon qabu. Abbaan barbaade yoo gidduu keessanitti dhufe rakkoon qabu jenna. Sinii galee? Faannoon diinni uummataa garaasin nyaatu biyya si jiru uummata koo basma am jedhamee akka ilmoo oolatti nuti oola beekna. Oolaa fi re'ee horii bineeldoota yeroo ayyaanaaf qalatan yookiin yeroo namni qalu basma am jedhee kan qalu oola beekna. Yeroo lammiin koo basma am jedhee qalamutti nagaarree isin hin gaafadhu. Nagaa hin jiru waan ta'eef jechuudha. Uummata koo qalamaa jiru, uummata kiyya du'aa jiru, uummata kiyya dhumaa jiru akkamiin nagaa wal gaafanna? Akkamiin nagaa wal gaafanna? Akkaataatti nagaa wal gaafatan hin jiru waan ta'eef jechuudha. Kanaafiyyuu uummata koo, uummata Salaalee, uummata Oromoo, uummata Oromiyaa eenyutti mannee eenyutti akka dhiifnu hin beeku. Rabbii keenyatti manna. Imimmaan haadhaa, imimmaan abbaa kan dhiigni obboleessaa, dhiigni obboleettii macheessee lagatti si hagatu wanti jedhamu hin jiru. Wanti dubbatamus hin jiru. Wanti kana jennee haasofnus hin jiru. Kanaaf jireenyi kee inni akka ilmoo oolatti laga buustee
ilmoo namaa qalte jireenyi kee bara baraa dukkana ta'e haafu. In dubbata Waaqayyoon guyyaa qaba malee. In dubbataati callistus Rabbiin guyyaa qaba malee. Inni aangoo qabdus. Inni uummanni kee otoo akka hoolatti qalamuu, ijoolleen si jalatti otoo akka hoolatti qalamtuu callistes boru seenan si gaafata. Boru si gaafata. Seenaa maal qabduu miti. Uummata koo du'aa jiru. Uummata koo akka billaadhaan duuni akka qabdi. Duuni akka qabdi bara. Duuni akka qabdi akkaatatti du'u qaba ilmi namaa. Ilmi namaa qabsaa'ee hin du'a. Qabsoo keessatti ni du'a. Lolaan hin du'a. Wallolee warrukutee wal ajjeesa. Garuu akka ilmoo hoolatti. Akka ilmoo hoolatti dubbachuudhaaf namatti cima. Basma'aam jedhamee akka ilmoo hoolatti qalamuun ijaafis, gurraafis, jireenyaafis, seenaadhaafis waan hin bareenne, waan namatti hin fakkaanne. Biyya namaan naqne Oromoon, biyya namaan naqne sabni koo godoo isaa irratti, gwaada isaa keessatti, mana isaa irratti, lafa isaa irratti akka ilmoo hoolatti basmaam jedhamee qalamaa jira. Basma'aam jedhameeti bara. Kanaafiyyuu lammii koo wanti dubbannus hin jiru, waan jennus hin jiru, waa eenyutti akka himannus hin beeku. Rabbii tokkichatti himanna. Amantaa qabdanii. Amantaa kam keessa iyyuu jiraadha Rabbii keessanitti iyya. Oo jedha Rabbii keessanitti hin dhagaa waan ta'eef Waaqayyoon guyyaa eeggata malee. Imimmaan haadhaa, imimmaan abbaa, imimmaan firaa, imimmaan sabaa lafatti nafu guyyaa qabdi. Lafa kanatti naftu guyyaa qabdi. Oromummaa gammadee, Oromummaa bareedee, Oromummaa haddaatee jedhee as bahee ija diimessee akka ilmoo hoolatti billaadhaan nu qaleef Waaqayyoon guyyaa qaba. Waaqayyoon guyyaa qaba ijoollee isaatiif jechuudha. Kanaafiyyuu amantaa qabdanii Rabbitti bichaa bu'aa. Ebeluu wantumti godha itti matanis, wanti itti dubbatanis, wanti itti iyyanis hin jiru. Waa takkarree hin jiru. Rabbii qofa. Kan nama uume qofa jechuudha. Wanti jedhamu hin jiru takkarree jechuudha. Wanti akkamitti akka dubbatanirree namatti ulfaata. Ijaafis, gurraafis, seenaadhaafis, jireenyaafis hin tolu. Amma ilmoo namaa billaadhaan gurraatee, billaadhaan qaltee, dhuftee aangoo qabattee teessamoo seenaan kee seenaa ilmoo namaa billaadhaan qaltee dhuftee aangoo qabatamte jettee achirra teessamoo akkam ta'a? Taa'ee aangoo qabadhu ishee rakkoon qabu. Innumti ilmoo namaa qaltu sun jechuudha. Qabimee aangoodhuma sanayyuu qabiitii jechuudha. Seenaa keessatti seenaa ilma namaa billaadhaan basma'aam jedhee qalamee qalee jedhee seenaa irratti sii barraa'amu akkam? Kanaafiyyuu uummata koo wanti dubbatamus, wanti jedhamus, wanti hundinuu nama jalaa bada, nama jalaa hin fokkisaa. Maaliifi ilmoo namaa billaadhaan otoo qalamtuu ija keenyaan argine isayyuu basma'aam jedhanii jechuudha. Kana argine wantumtaas baanee dubbatnu hin jiru. Uummata keenyaaf akkuma dandeenye sagalee teenya taanaa fi uummata keenyaaf Waaqayyoon haa itti haa dhufu. Uummata keenyaaf Waaqayyoon haa dubbatu. Wanti jedhan hin jiru. Baay'ee tokko nama saalfachiisa waan ta'eef jechuudha. Qe'ee isaa irratti basma'aam jedhee qalame. Ija kanaan arguun baay'ee tokko saalfidha. Ilmoon kichuun kanumaan beekne. Kanatu dhufee aangoo qabatee biyya bulchamoo akkam ta'a? Sabaaf sablammiin ikkoo ciisuun qabu kana. Oromoo qofa miti. Sabaaf sablammiin biyya sanaa ciisuun qabu. Nama kanatu boru bulchuudhaaf deema bara.